Manifestoo Adda Bilisummaa Oromoo 2026 mul'ata kakuu haaromsaa. Addi Bilisummaa Oromoo filannoo bara 2026 kan hirmaatu akka dhaaba siyaasaa idilee qofa osoo hin taane akka eegduu kabajaa haqaa fi hiree murteeffannaa uummata Oromoo ta'uudhaan hirmaata. Seenaa olontummaa garee tokkoo fi cunqursaa irraa gara hegeree dimokiraasii uummataan fudhatama qabutti ceesisuuf dhaabichi waadaa cimaa seena. Galmi waadaa fi mul'ata Adda Bilisummaa Oromoo mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo mirkaneessuu waggaa ta'u ammatti Oromiyaan mallattoo dimokiraasii, mallattoo nageenyaa fi dagaaginaa akka taatu gochuuf bu'uura federaalummaa amma jiruun bulchuuf qooda keenya ni gumaachina. Kaayyoon kunis mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo kan eenyumtuu mulquu hin dandeenyee fi akkaataa heera mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaatiin kan mirkanaa'uu fi dhugoomudha. Hanga murteen hiree murteeffannaa kun uummataan kallattiidhaan raawwatamutti Addi Bilisummaa Oromoo sirna federaalummaa amma jiru irratti hundaa'uudhaan Oromiyaa dimokiraatoftuu nagaa qabduu fi guddinaaf carraaqxu dhugoomsuu fi waadaa ni seena. Duudhaalee ijoo ittiin masakamnu. Bilisummaa fi hiree murteeffannaa. Mootummaan Adda Bilisummaa Oromootiin hundeeffamu mirga hiree murteeffannaa sabaa fi sablammootaa guutummaatti ni mirkaneessa. Mirgi hiree murteeffannaa kun mirga bilisummaadhaan of bulchuu akkasumas karaa dimokiraatawaa ta'een mirga murtiilee waloo hirmaannaa hunda barbaadan irratti hirmaachuu fi murteessuu of keessatti hammata. Kana malees mirga siyaasaa, diinagdee, hawaasummaa fi aadaa isaanii irratti dhiibbaa tokko malee ofiin murteessuu dabalata. Kabajamuu fi mirkanaa'uun mirgoota kanneenii sirna bulchiinsa heera qabeessaa fi dimokiraatawaa ta'e kan walabummaa uummataa, kabaja dhala namaa fi olaantummaa seeraa irratti bu'uureeffame gadi dhaabuuf akkaan barbaachisaadha. Walqixxummaa fi haqa. Lammiin hundumtuu garaagarummaa sabummaa, amantii, saala, afaan yookaan qooqa, madda dhalootaa yookiin kanneen birootiin osoo hin qoodamin yookiin hin daangeffamin seera fuulduratti guutumatti walqixxeedha. Mirga walqixa qabaachuun eegumsa walqixaa argachuu fi carraa walqixatti fayyadamuun duudhaalee bu'uuraa hawaasni haqaa fi dimokiraasiitti amanu ittiin masakamudha. Walqixxummaa dhuka qabu mirkaneessuun kabaja dhala namummaa, itita gurmuu hawaasummaa fi fudhatamummaa bulchiinsa yookaan mootummaa dimokiraatawaatiif akkaan barbaachisaadha. Dimokiraasii fi hirmaannaa uummataa. Aangoon siyaasaa fedhii walaba uummataa irraa qofa madduudha malee. Aangoon kunis dhaabbatoota yookaan qaamowwan seeraan dhaabbatanii dimokiraatawaa ta'an, iftoomina qaban, itti gaafatamummaa fudhatanii fi hunda hammataa ta'aniin hojiitti hiikamuu qaba. Murtiin siyaasaa hirmaannaa uummataatiin raawwatu filannoo bilisaa fi haqa qabeessa ta'e akkasumas malli wal to'annoo ifaa fi bu'a qabeessa ta'e aangootti seeraan ala fayyadamuu hanqisuuf qooda murteessaa qabaatu. Mirga namoomaa fi ulfina namummaa. Mirgoonni namtokkee fi hawaasa hundaa akkaataa seera biyyoolessaa fi seerota mirga namoomaa sadarkaa idil addunyaatti beekamtii qabaniin guutummaatti kabajamuu, tikni gahaan godhamuu fi kan qabuu fi kan yoomuu hin tuqamnee fi hin sarbamnedha. Amanamummaa fi itti gaafatamummaa. Waajjirri mootummaa baattuu imaanaa yookiin galfata uummataati. Addi Bilisummaa Oromoo aadaa bulchiinsa haqaa kan iftoomina, amanamummaa fi hooggansa naamusa horate qabaachuu mirkaneessa. Malaammaltummaa fi loogii yookiin aangoo seeraan ala fayyadamuu kamiifuu obsa hin qabaatu. Waajjiroonni mootummaa dantaa uummataa fi olaantummaa seeraa tiksanii haqaan uummata tajaajiluudhaan uummatni sirna ijaarrate irratti akka amantii horatu taasisuu qaban. Manifestoon Adda Bilisummaa Oromoo utubaalee 4 qaba. Utubaa 1. Bulchiinsa siyaasaa. Federaalizimii dhugaa.
bulchiinsa gaaddidduu kan muudamtoota paartii siyaasaa fudhatama dhabsiisuudhaan Oromiyaan afaan, aadaa, qabeenya dinagdee ishee irratti akka heerri mootummaa wabii ta'etti aangoon seeraan kennamee akka ofiin of bulchitu ni taasifama. Mirga hiree murteeffannaa mirkaneessuun bu'uura bulchiinsa kanaati. Olaantummaa seeraa. Manneen murtii giddu seentummaa hojii raawwachiistuu irraa adda baasuuf manni maree tajaajila haqaa walaba ta'e ni hundeeffama. Pireezidaantii dabalatee qondaalli kamiyyuu seeraa ol akka hin taane waadaa cimaa seenna. Utubaa 2. Warraaqsa dinagdee yookiin dagaagina Oromiyaa. Federaalizimii fiskaalaa fi birmadummaa qabeenyaa. Galii qabeenya uumamaa kan akka albuudaa, bishaanii fi lafarraa argamurraa qooda madaalawaa Oromiyaan qabdu ni mirkanaa'a. Hawaasni naannoo dursee akka fayyadamu mirkaneessuuf foormulaan qoodinsaa qabeenya mootummaa federaalaa irra deebiin akka ilaalamu ni taasifama. Qonna ammayyeessuu. Lafti qabeenya waloo yoo ta'es qonnaan bultootnii fi horsiisee bultootni ragaa mirga itti fayyadamaa yeroo hin murtoofne akka argatan ni mirkanaa'a. Kunis akka mootummaa akka fedhetti isaan hin buqqisne wabii ta'a. Qonnaan bultoonni xixiqqaa osoo hin buqqisiin fedhii isaaniitiin lafa qonnaa isaanii akka mekanaayzeeshiniif tolutti qonna kilaasteratti mijeessan ni jajjabeeffamu. Qaxarrii dargaggootaa fi shamarranii dura hojii argachuu. Leenjii ogummaa kallattiidhaan hojii damee dhuunfaa fi piroojeektoota bu'uuraalee misoomaa mootummaa waliin walqabsiisuu irratti addi bilisummaa Oromoo cimsee hojjeta. Startup Oromiyaa investimentii eegaluun dargaggoota jajjabeessuun akka abbaa qabeenyaa ta'an carraaqqiin ni taasifama. Finfinnee fi haaromsa magaalaa. Addi bilisummaa Oromoo lafti magaalaa Finfinnee seenaanis seeraanis akka lafa Oromiyaa ta'etti amana. Mootummaa naannoo Oromiyaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee gidduutti mana maree waliinii hundeessuuf tattaaffiin ni godhama. Manni maree kun qabeenya waliinii jechuun bishaan, balfa, geejiba, bulchuu fi mirga afaan Oromoo Oromoota magaalaa keessa jiraataniif wabii ni taasisa. Magaalaawwan Oromiyaa keessatti hojjettoota galii gadi aanaa qabaniif manneen jireenyaa waldaaleen ijaaramanii gatii madaalawaa ta'een akka argatan ni taasifama. Utubaa 3. Haqa hawaasummaa fi humna namaa. Barnoota, afaan Oromoo fi saayinsii. Afaan Oromoo akka afaan barnootaa, bulchiinsaa fi daldalaa isa jalqabaatti guutuu Oromiyaatti hojiirra oola. Dandeettiin dorgommii idil addunyaa fi godinaalee baha Afrikaa guddisuuf jecha afaan adda addaa akka baratamu ni taasifama. Uwwisa fayyaa waliigalaa. Lammiin kamiyyuu kaffaltii kaffaluu dadhabuurraa akka kunuunsa fayyaa hatattamaa hin dhorkamneef jecha karoorri qindaa'aa inshuraansii fayyaa Oromiyaa ni eegalama. Mirga dubartootaa fi siinqee. Seera siinqee qorachuudhaan sirna haqaa koorniyaa idileetti ni ida'ama. Dhaabbata siinqee seeratti hiikuudhaan walqixxummaan koorniyaa akka mirkanaa'u ni taasifama. Kunis dubartootni ogummaa aadaan qabanii fi eegumsa seeraa ammayyaa walitti makuudhaan waldhabdee mana keessaa fi hawaasummaa furuuf humna kan kennudha. Bulchiinsa eegumsa naannoo. Bara 2040tti mukti muramuu fi mukti akka biqiluuf dhaabbatu walqixa akka ta'u ciminaan ni hojjetama. Marii fi waliigaltee hawaasa naannootiin galii wabii qabu qabeenya uumamaarraa akka argachuu danda'u taasifama. Utubaa 4. Nageenya, tikaa fi ce'umsaa qaba. Nagaa waaraa Oromiyaa keessatti buusuuf jecha tarkaanfilee armaan gadii ni fudhatamu. Riifoormii damee nageenyaa. Humni waraanaa dirqama poolisii keessoo irraa ni kaafama. Seera Oromiyaa keessatti kabachiisuuf aangoo kan qabaatu humna poolisii kan ogummaa hojii isaatiin qaramee fi hawaasa giddugaleessa godhate qofa ta'a. Dhugaa, haqaa fi araara. Koomishinii dhugaa, haqaa fi araara Oromiyaa muuxannoowwan filatamoo idil addunyaa irratti hundaa'uudhaan ni hundeeffama. Gocha ammeenyaa seenaa darbe keessatti raawwataman
gadi fageenyaan qoratee haaloo ba'uuf osoo hin taane haqa jiraachisuuf jecha xiyyeeffannoodhaan ni hojjeta. Imaammata alaa fi hariiroo idil-addunyaa. Oromiyaan akka miseensa Riippaabilika Dimokiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaatti mirgaa fi itti gaafatamummaa ishee kan raawwattu akka hawaasa addunyaa biratti kabajamtuu, nagaa jaallattuu fi rakkoon akka hin uumamne dursitee kan carraaqxu taati. Oromiyaan imaammanni dantaa alaa, dantaa siyaasaa, diinagdee, aadaa uummataa eegsisuun qajeeltawwan birmadummaa, walgargaarsaa fi tumsa idil-addunyaatiin kan masakamu akka ta'uuf ni hojjetti. Bu'uura federaalaa irratti hundaa'uun Oromiyaan hariiroo idil-addunyaa bocuu keessatti dhiibbaa guddaa taasisuun kanneen akka dippiloomaasii, daldalaa fi walta'iinsa tarsiimootti fayyadamuun sagantaa misooma ishee tarkaanfachiisuu qabdi. Duudhaalee imaammataa alaa ijoo ta'an. Oromiyaan dhimmoota idil-addunyaa hunda keessatti hariiroo gama tokkoof hin baabsine non-alignment birmadummaa biyyaa eeguu fi nagaan waliin jiraachuu ni mirkaneessiti. Gamtaa Afrikaa jechuun African Union dhaabbata mootummoota gamtoomanii, UN fi jaarmiyaalee idil-addunyaa kanneen biroo dabalatee dhaabbilee biyyoota hedduu waliin tumsa tarsiimoo jajjabeessiti. Daldala walta'iinsaa, misooma bu'uuraalee misoomaa, humna ibsaa amansiisaa fi nageenya amansiisaa bakka hundatti buusuun gaafa Afrikaa fi hawaasa baha Afrikaa keessatti hirmaannaa cimaa ni gooti. Daayaspooraa fi investimentii. Miseensota daayaspooraa kanneen akka oomisha qonnaa irratti hojjechuu jechuun agro processing fedhii qaban akkasumas eegumsa fayyaa fi barnootaa irratti investii taasisaniif yeroof kaffaltii gibiraa irraa akka walaba ta'anii fi saffisaan akka liizii lafaa argatan kan dandeessisu foddaan investimentii daayaspooraa ni saaqama. Ogeessota daayaspooraa waajjiraalee mootummaa keessatti tajaajiluuf jecha biyyatti deebi'aniif adeemsi birookiraasii akka salphatu ni taasifama. Gaanfa Afrikaa fi nageenya naannoo. Gaanfa Afrikaa yeroo dheeraaf wal dhibdee wal amantaa dhabuu fi dorgommii qabeenyaan dhiibbaan irratti taasifamu tasgabbii fi misooma naannichaa miidhaa tureera. Oromiyaan olaantummaa yookiin hawwii gama tokko mirkaneessuu osoo hin taane humna gamtoominaa garee rakkina mariidhaan furuu fi hunda hammate taatee dammaqinaan tajaajilu akka qabdu addi bilisummaa Oromoo ni amana. Hirmaannaan Oromiyaa waliigaltee ijaaruu, walta'iinsa qaqqabeessa dagaagsuu, nageenya waliin mirkaneessuu, misooma diinagdee saffisiisuu fi jalqabbii bu'uuraalee misoomaa babal'isuuf dursa kennuu qaba. Addi bilisummaa Oromoo adeemsa nageenyaa fi mala walitti bu'iinsa ittisuu biyyoota naannoo ni deeggara. Qabeenya bishaanii bulchuu, haala daldalaa mijeessuu, bu'uuraalee misoomaa babal'isuu fi bulchiinsa godaantotaa dabalatee dameewwan murteessoo ta'an irratti tumsa biyyootaa naannoo ni cimsa. Abbaa biyyummaa mootummootaa ollaa ni kabaja. Dhimma keessoo isaanii keessa seenuurra of qusata. Bu'uura gamtaa Afrikaa, Afrikaan Yuuniyeenii fi IGAD keessatti qophii nageenya waloo jajjabeessuun shororkeessummaa fi yakka gurmaa'inaan raawwatamu dabalatee balaa biyyoota ollaa mudatuuf akkaataa seera idil-addunyaa fi waliigalteewwan biyyoota naannootiin deebii qindoominaa kennuu irratti ni gumaacha. Injifannoo uummata bal'aaf. Adda bilisummaa Oromoo. Adda bilisummaa Oromoo filadhaa. Mallattoon keenya hororoodha. Hororoon mallattoo bilisummaa, haqaa fi diimokiraasiiti. Hororoon mallattoo walqixxummaati. Fayyaa ta'a.
Who's